bu'uura qaroominaa kaa'uu irraa hanga qarooma addunyaa babal'isutti, addunyaa barsiisuu irraa hanga ishaaraa seenaa babal'isutti, faajiidhaa fi asxaa namummaa, heera uumaa fi uumamaa akkasumas sirna bulchiinsaa qabaachuun uummanni kushootaa ishaaraa faana seenaadhaa isa hangafaati. Keessattuu gaafa Afrikaa irraa ka'ee hanga Awurooppaa irraa ka'ee hanga Eeshiyaa irraa hanga Ameerikaa, sandaran ammoo Afrikaa guutuun harka warra kushootaa turuu ogummaan seenaa kushoota kaleessaa arraas ragaa baha. Kabajamtoota daawwattoota Raabaa Doorii Show, salaamtaa keenyaas hin daganne. Salaamtaan teenya onneedhaa qilleensarraan qaaritee qilleensarraan balaliitee bakka isin jirtutti isin haa dhaqqabu isiniin jecha sagantaa kusaa seenaa kana isin biraan kan geenyu ana Iskoo Hamzaati. Raabaa Doorii Show subscribe godhaa isiniin jenna. Hangafni ilmaan kush abbaan falaasama fagoo warra sirna bulchiinsaa mataa isaanii qaban keessaa sabni Oromoo as dhuftee qaroominaa fi dandeettii kushdhaalee dhalootaan gayaa kan itti fayyadamaa jiran waa'ee Oromoodhaa fi bulchiinsa sirna gadaa irraa xiqqoo jennee waan isin yaadachiifnu qabna. Ragaan qabatamaan jiraachuu baatus ragaan gadaa walaabuu ka'uun jalqaba jaarraa torbeessoo ta'uu irraa kan mirkansa isa dhugaatii yookaan ammoo ragaaleen afoolaa garaagaraa akkuma jirutti ta'ee lakkoofsi marsaa sirna gadaa muraasa ibsuu ni dandeenya. Maddi walaabuu jiddugala gadaa sirna gadaa Oromootii fi akkasumas bu'uura falaasamoota Oromoodha. Walaabuu kan argamu fi jiddugala walitti dhufeenya tuuttoo Oromoo isa guddicha gooroo guddoo kan raabsaan sirnaa fi falaasamaa hoodaa fi hurmadaa akkasuma siyaas diinagdee fi hawaasummaan tooftaa fi tarsimoon bobbaadhaa fi gala Oromoodhaa kan irraa raabsamtee bakka walaabu jaamtuu kan godina Baalee keessatti argamtu ture. Malee bara sirna gadaan bu'uureeffamus ishaaraan falaasama Oromoodhaa sirna gadaatii wajjin kan wal qabatu addaan fageessinee laaluun hin danda'amu. Bu'uura madda walaabuu irraa yeroo ka'u jaarraa torbeessoo keessa sirna gadaa Oromoodhaa mataa yookaan tuuttoo ta'uudhaan kan hoogganaa ture jiddugala caayaa guddittii gooroo Oromoodhaa caayaa walaabuu tan madda walaabuutti argamtu turte. Leenyi gadaa Oromoodhaa guddaa ta'us maaganni gadaadhaa shanan irraa fottoqe keessaa inni tokko sirna gadaa ituudhaati. Teessumti isaa odaa bultum godhatee hammaadheeffatee fi akkasuma faranqalloo fi anniyyattis raabsaa sirna gadaa raabsuudhaan bultii gooree isaanitti namuutu sirnaa fi akkasuma caasaa bulchiinsaa isaa diriirfatee baroota fogoodhaaf gaggeessaa ture. Saboommootii gaara duubaan mul'ata. Gaarri dabbaan illee gaaruma gaara duubaan mul'ata. Abaaboo cubbuun qabne yaa Oromoo abbaa ilmaan dubbata. Yoo nuti walii galuu baanne alagaa xiqqoodhaan nu tuffata. Sirni gadaa odaa bultii jalqaba heera lama qaba. Heerri bakka lamatti adda baheetu. Heera hundee fi heera eeyyabaa. Takkaa'u heera gomboobaa. Takkaa'u heera hasaasi. Heera lamaan kana qaba. Oromoon beeka harkaan waliin filtu beeka gadarraa fuudha baalliin naannaya. Baalli naannootti tanaaf tarreen kaayamte tarree kana miseensa qaba miseensa isaaniitti tarree gubbaa jetta yoo miseensota naa hin jette miseensan si hima. Bakki amma itti argamnu kun dirree kumsa ijjaamtu ka Oromoon jaarraa 150 durallee itti waaqeffataadhaa jirti. Odaan bultum odaalee shanan Oromoodhaa jiran keessaa odaa qoxosuu yoo ta'ellee heerri gadaa Oromoo ituudha hangafa caalchisuun isaa
akkam bultee fi akkam ooltanii arraantanaatiif bu'uuraa fi sababa ishaaraa seenaa kan afoola keessatti lafa kaayame qofa osoo hin taane sirnoonni naannawa sanitti gaggeeffaman akkaataan tarkaanfii Odaa fi Hurmadaa bobbaa fi galaa ardaaleen jilaa naannawa Odaa bultumiin marsan hedduun ragaa baha. Baabuutii yaadubbii garii ambaan nama dubbata. Firaan nama dubbata. Yoo takka malee obboleessa himattee alagaa si tuffata. Baabuutii gaarii maa hayya hin jenne. Heerri asaasii maali? Heerri hundeen maali? Heera hundeen ka Odaa jalatti tumamee darrabbaatti gulaalamee sirraa'ee garbii biratti gulaalamee sirraa'ee adeerate gabaabbatee dheerate deebi'ee Odaatti labsamee dhaddachatu jirra oolu heera hundee jedhama. Amma fakkeenyatti tarree horotaa gubbaa baay'een durfamee haga humbanna ga'utti haga arsii ga'utti wajjiin tarreen isaanii achi gubbataa. Tarreen isaanii achi gubbateessee jiru. Sirni gadaa Oromoo jaarraa kurnaffaa keessa siranee hundeeffamus caayaan gadaayituu bara 1173 keessa ammoo manbultii akkasuma halangee isiidhaa waggaa 88tiin walitti dabarsan ta'uun tureeti jira. Odaan bultumii fi odaalee akkuma odaalee kaanii weerarri alaa yookaan alaa itti seenu osoo hin dhufin dura teessuma guddoo manbultii baha Oromiyaadhaa kan warra bareentumaa ta'uudhaanis tajaajila laachaati ture. Odaan kun afuriin odaa bulee shaniin darrabbaa bulee jechuudhaan mirriinyi afoolaa baroota fagoodhaa hoggaa lafa kaayu caaseeffama hortee ilmaan itichaa akkasumas shanan bareentumaatis irra maqaa dhaweetii kaartaadhaa fi lafaa fi lafee biyyaa fi biyyoodhaaf afooliinis ragaa beeti jira. Heera darrabbaa jechuun hasaasii jira. Hasaasi hayyoota qofaatu waan sabsuudha qaban. Wanni hasaasamuufu waa sadii hin dhiyeessuudha. Nama sadii hin dhiyeessan. Maal jedhama? Hasaasaa garbii gubbaa goga birrigaa mataa. Hasaasaa garbii gubbaa guuraa gudduu agamsa baatu nam sadii irraa baasan malee heerri himamuun ta'uu jira. Nama hirpi lafan geenye jira isa irraa baasan malee heerri himamuun ta'u. Nama hudduu lafan geenye jira heerri himamuun ta'u isa irraa baasan malee heerri himamuun ta'u. Nama hirpi lafan geenye jira isa irraa baasan malee heerri himamuun ta'u. Weerara zeelaa adal turkii fi kanarraa yoo FA walillee weerara jaarraa dhuma jaarraa 18ffootii fi kan jaarraa 19ffoo yoo walamees kan jaarraa 18ffoo walachuu waan hin dandeenyeef kaaba Itoophiyaatii weerarri dhufe rukuttaan inni manbultii Oromoo odaalee shanan jala kan jiru sirna gadaa shanan Oromoodhaa rukute sirni gadaa ituu kan odaa bultummaa dheeffates kabsachuu hin dandeenye. Eegasiin booda afoolaan ukkaamamee akkasumas akkaataan hawaasummaan diinagdee bifa iccitaa ta'een gadaa tursiifatee asiin ga'e ammas yoo meelatallee cabeetis caccabuu hin dandeenye. Itoophiyaanonni baroota fagoodhaas duulli isaan eenyummaadhaa fi afaan aadaa fi seenaa kufaatii diinagdee kufaatii siyaasaatii fi kallattii adda addaatiin godhan hawaasichi kun sirna isa qabu sanii fi Odaa fi Hurmada falaasama mataa isatti akka hin fayyadamne gufu waan ta'eef seenaadhaa fi sheenaa yoo taate malee seenaan isiin dhugaadhaa barrooytee dhaloonni of himuu dadhabuudhaan abbummaan barbaade akka fedhetti as dabseetii fi achi dabsee himuudhaan dhalootuma warraadhaa fi warra tokko qacceedhaa fi damee tokko hundeedhaa fi hiddi isaanii tokko sabaanis tokko ta'anii fi afaan tokko qaban akkasumas Odaa fi Hurmada mataa isaanii waliin qaban wal faalleessuu fi akkasuma wal hadarraaqeessuun isaaniitis hin oolleef. Furmaanni kun dammaqinsaa fi bayyanata akkasumas ishaaraa seenaa isii dhugaadhaa afoola hawaasaa keessa barbaaddannee baasuun dhaamsa sagantaa keenya isa har'aatiin. Figa 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 figa
Gaafi afaan barra jirti. Afaan raadhiifne afaan eebbatti galle. Asifaa madaas haadhii rooba hortan mallee iltan mallee haada naga waatin naga maatin burtuq yoo waaqje umrii dheertu riskii bal'oo kana feeta kana jaalatta hooti.